Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kam jirtu hordoftoota raadii tuubii hadha baay'ee bareeda kan ta'e piizaa qabadhee isinii dhufeera. Amma irshoo kiyyaa daqiiqaa haga 15 fi bishaan itti godhee itti qadaadee manaa bukaayera. Soogiddaa fi kan fayyadamu irshoo fi bishaan diqqoo COA'dha. Amma harcee kiyyaa hamma naga'utti godhadha. Baay'ee bareedaadha. Piizaa mana keenya keessatti hojjenne haaluma salphaadhaan baay'ee bareedaa haga balee binnu wanna mana keenyatti godhannetu bareedaa isatu irra fireeshiidha. Beekan paawudarii itti godheera. Amma tolchee namni miiciqaa sirri miiciqamuu qaba. Amma harka koo dhiqadhee sirriitti namni miiciqaa jechuudha. Zayita xiqqoo itti godhaa. Haa xiqqoo akka harkatti illee hin qabannee fi akka meeshaatti illee hin qabanneef. Amma haanaa bukaa'uu laastikaa kanaan maree nan kaayaa haga inni sirri bukaa'u hanga sa'a tokkoof uumama keessatti bukaa'uu hin danda'a. Amma kunoo bareeda ta'ee naa bukaa'eera. Asirra godhannee asirratti hin dhisnaa jechuudha. Asirratti ni bal'isaa jechuudha. Amma sirriitti akkatti piizaa naaf ta'utti haphisuu qabna. Yeroo haphisne bareedaan piizaan yeroo furdate baay'ee namatti hin toludha. Yeroo haphate baay'ee bareeda ta'a. Sirriitti haphiseera. Kunoo amma xiqqoosii caafii ol naa qixxaa'uu fi amma bareeda ta'ee jira. Wal qixxeessee jira. Amma timaatimii irra dibadha. Timaatimii soosii. Kana irra dibuurra immoo cilfaadhaan warri dibne wayyaa. Akkanatti kunoo irra dibachuu wayyaadha. Dhiifamaa dura dogongoreetii hinnoodhaan irra dibe cilfaadhaan irra dibuu qabdanii. Kunoo zayitii fi killee ta'e malee kanaaf hin ta'udha. Amma chiiza koo itti godhadha. Chiiziin baay'ee gaariidha. Chiizii fireeshii yoo ta'e chiiziin dugda keenyaa fi chiizii yeroo tokko tokko namni baay'inaan furdisanii hin jaalatanii. Fireeshii yoo ta'e chiiziin bareeda qulqulluu yoo ta'e baay'ee gaariidha, barbaachisaadha. Gize tokko tokko osoo hin baay'ifne baay'ee bareeda, ijoolleeffaa baay'ee gaariidha. Bakka 8tti addaan baafadha. Amma immoo lukkuu itti godhadha. Lukkuun hojjedha. Lukkuu fi timaatimii. Baay'ee piizaa bareedaa akka jaalattan abdiin qaba. warri chaayinaalii kanaa fi haarawaa taatanii
Subscribe godhaa maatii kootaadhaa galatoomaadhaa hundi keessanuu kanaan dura maatii naa taatanii hundi keessanuu galatoomaadhaa holaa jajjabeessunuu wal malee maal qabna yaa Oromoo keenya waan isin barbaadan hundaa qabadhee isinii dhufa waan danda'u hundaa amma qaaraa kiyyatti godhee timaatimii illee baay'ee bareedaadha. amma goommana itti godhadha. Goommana ispaanochi illee itti godhachuu hin dandeettanii. Ani garuu goommana hoddeeti. Baay'ee bareedaadha. Amma immoo firee ejersaa firee wayiraa sanitti godhadha. Amma xoosinee itti godhadhaa dhumarratti jechuudha. Xoosineen baay'ee yoo qabaattan baay'ee piizaa bareechiftii baay'ee gaariidhallee xoosinee gubbaarratti itti godhadhaa. Kun akkuma argitan kana piizaan kiyya akkana fakkaataa baay'ee bareeda ta'ee bilchaateera. Sirritti yoo goge jaaladhaan chiiziin sirritti bilchaateedha. Baay'ee sirri bilcheesseera akka gogee waan jaaladhuu fi kana caalallee yoo gosuu baattan humara kenna hin qabu. Baay'ee bareeda isaati akka jaalattan abdiin qaba. Kunoo kana fakkaataa yoo jaalattanii laayikii godhaa sheerii godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naa tura hundi keessanuu.